Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabbal views channel kun channel hariyan isin gadufna jirra. Subscribe, like, share, comment nu godhuudhaan indagatina oduu oowwituu amma nu geesse. Pireezidaantiin biyya Suuriyaadhaa Hizbollaan rokkotaalee naannoo Suuriyaa keessatti darbatee waan kana waraana Suuriyaa iddoo san jira. Waraana Suuriyaatti harka godhee darbatee immoo harkaa ta'ee waan jiru adda baafanna jetteeti. Waraana isii karaa daangaa Libaanoositti naannoo Hizbollaan jirtu jalatti waraana Suuriyaan as fe'attee jirti. Waraanni Suuriyaan gaa Hizbollaa jala fe'attee amma qophaa'u jirtu kuni maybe rokkinni isaan osoo karaa silaa darbatanuu achi bu'uu danda'a. Isaan ammoo inni qulqulleeffannaa jetteeti. Pireezidaantiin biyya Suuriyaadhaa waraana isaa gara daangaa Libaanoon kanatti as guuratee jira. Dubbii wal harkisu jirti fakkaatti. Hizbollaan ammoo isaaniif deebii wanni kan itti amma dura hin jiru jedhee miidiyaan dubbatu jira. Haa ta'u garuu waraanni kuni karamitti akka deemaa jiru walumaanuu ni gargaaraa. Suuriyaan kaleessa Israa'elisii akkasii weeraruu turte har'a gizee Hizbollaan Israa'el dha'u jirtutti Hizbollaa jala waraana guurachuun isii kunis waan nama dhibu. Haa ta'u garuu Suuriyaan waan jechuu jirtu yoo agartee waraana Suuriyaa dha'uudhaaf Hizbollaan rokkota kana kaasii darbatu taatu taate adda baafanneetiin deebisaa quubsaa deebifnaaf jette. Israa'elilleen naannawa kanarratti kibbaa naannoo Hizbollaan jiraattu kanarratti akkamitti lolli waan deemaa jiruuf lolli Hizbollaa fi Israa'el jidduu naannoo kanatti karaa kibbaa kana waan deemu jiruuf nuti akka gartee lafa teenya keessatti weerarri nuti hin seennettee seeratu jirti. Garuu immoo yoonii fi lolli isaanii kuni nageenya olollee booraysaa jira janiiti qeeqaa jira pireezidaantiin Suuriyaati. Haa ta'u immoo Hizbollaan halkan edaa bakka 30 ol Israa'el keessaa dha'uudhaan miidiyaaleen Israa'el dubbatee jira. Tana dura lola dira deemu jiru Hizbollaan dhoyitee Iraan akkana rokkotu jirtu kana Iraan nama lama qofa nurraa ajjeefte jeeti miidiyaan Israa'el hin qaanfatu. Lola dira deemu jiru kana magaalaan Israa'el magaalaan akka magaalaan guddittiin isaanii Tel Aviv faan keessatti halkan rabbii akka nama gartee dibaa ibiddaa shidataa bulutti halkan guutuu bobaa bultu tana keessatti nama lama qofaa du'ee jeegisee miidiyaan Israa'el gabaasu. Garuu waan mataa namaa hin seenne dilanuma akkanatti iccitii isaanii dhoofachuu isaaniitti immoo dhiiroo waan nama dhibu. Dhumaatiin nama isaanii ibiddi halkaniif guyyaa irratti akka rooba jiru akka roobatti samira akka ibiddi qoftiin irra garroobu jiru kana nama lamaan nurraa du'e jetti lola Iraan kana keessatti jettee gabaafte. Garuu immoo Hizbollaan nama 16 nurraa madeessite jette. Hizbollaan rokkotaan nama 16 nurraa madaa'ee jenna. Hidhumellee hin jenne ni madaa'ee jenna. Dubbiin isaanii dubbii akka malee ulfaattuu tana malee dubbiin Israa'el duraan dursee miidiyaan biyya isii keessa seenee dhumaatii namaatii fi miidhaa namaa ifa godhee gabaasuu hin danda'u. Duraanis ukkaamsaniitu mara turan. Iccitiidha jaaniiti mooraalii waraana caba jaanii waraana isaanii kadhumu jiru tokkollee gabbaaniin dubbatan. Inuma gabbaaniin dubbatu Israa'el. Ibiddi halkanii guyyaa irra roobu jiru kan uummanni isaanii dhalaa fi dhiirti gabbaatee Iraan stop, Iraan please, Iraan stop jechuu jiru kuni namni nagee kee akkana godhata. Nagee kee uummanni isaa biyyi isaa kun akkana inni wayiwaata. Osoo dhumaatiin namaa itti fufuu baattee uummanni kee gabbii akkatti hin wayiwaatu. Garuu miidiyaan isaanii kalafti misaa'illi fooqii fi lafaa fi bishaan wanta
wali barbadeessu jiru akkana barbadaa jirtu uummata isii shaffanti. Waraanni isii kun milishaan isii kana jaa kun wanti kijimisi fannuma fakkaata amma Israa'el keetu gartaa nama 16 ulama deesan isaanii nuti immoo nama 700 tarkaanfii fudhanne jaa waraannis bolla. Waraannis bolla qaribee lola nama 700 tarkaanfiin fudhatamee waraanni Israa'el namni 16 waan madaa'u. Akkasuma uummanni Israa'el tana duraas kan beekamuuni waraana keessatti miidhaa gaggeeffamte hin himan hidhooysan. Waraana isaanii hin dhoysan. Akkasuma waraana Raadaan Force jedhamu kanarratti illee nama 100 akka taargaa tokko gootee jira. Garuu ministeerri waraana biyya isaanii dubbii himaan makalaakaa isaanii hirriibaa kee haasawee malee oduu qabatamaa lafarra jirtu ta'u uummanni dhumu jiru meebii waraanni isaaniilleen walle irraa affananii dukkoon keessa waraqaatti fidanii dubbisanii sana malee riyaalitii lafarra jirtu takka dubbatu hin jiran. Riyaalitii lafarra jirtu dhugaa jirtu halaaluu qotaa taate ibiddi halkan guyyaarra roobu jiru miidiyaaleen bakka biraa gizee jalaa gabaasan nama lakkoofsa namaa baay'eemu turan. Torbaan guyyaa Iraan dhawanii Iraan deebisaa deebiftuu qofa keessatti gara nama 500 fi wayitu irraa dhume. Iraan irrallee nama 500 gamanallee nama 500 dhume ture. Garuu nama lama qofa Iraan irraa ajjeefte jennee gizee miidiyaan guddaan isaanii gabbee miidiyaa guddaa duratti jeneraalli waraanaa kun gabbee dubbatu waan uummanni biyyaatu irraa afaan qabatu jiru. Tana fakkaatti Sherlock